ganaadura akkuma duguuguftaan akkuma wayyaaneen uummata ishii lafarraa duguugdee booddee araaramte sanii isa kana nu duguuganii nu fixanii boru araaramni isaanii hin oolu. Kanaaf waa magaariirraa haasa'atu waa magaariirraa dubbachaa jirtu uummanni keenya kan nama gaddisiisa. Guyyaa kaleessaa shirka keessatti waan baay'ee nama gaddisiisu taa'aa oolee haadha du'a ajjeesaa oolanii gabaree ajjeesaa jiru. Kaduu gabareedha. Gabaree du'a bar kan hanunna qabu kun bosona galee kun biyyaa bahe kadu'aa jiru jaartii jaarsa fiigeen baane yeroo xooramanitti yeroo taa'anii kunuunsamanitti lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuudha. Rabbi mee ka hannamaa dadhabnee irra rabbumatti ol boonyaan siniin jaa abbaa koo galatooma irraa dubbachuu keessaniif irraa isaasoo keessaniis galatooma danuulleen dubbadhu baay'ee nama gaddisiisa waa'een keenya kun akkatti dubbanullee wallaallee waan ta'eef. Namatti dhuganni Rabbi barakaasi haa godhu haasaya bareedaa haasaya ammas nama siyaasessu dubbastee Rabbi barakaasi haa godhu. Wanni amma nu yaachise maal inni bilisa si baasa jedhee naa qabsaa'u na ajjeesee bilisa inni na baasu wallaaliyan. Duuti obboleessa kiyyaa obboleetti tiyyaa ka Wallaggatti du'ee ka Shawatti du'ee ka Tuulamatti du'ee ka Sikkoo manduu keessatti Harargeetti Booranatti Wallotti du'ee du'a kiisha. Li'annahu anallee boru akkasuma ajjeesa waan ta'eef. Namni hawaasa boru isaaf qabsaa'u ajjeesu. Hawaasa kana du'a baasu yoo qabsaa'aa jiraatan kana ala kulli haalitti namoonni of eeggannoo hamma taateen namoonni naannoo san jiru Rabbi sinaatissu. Rabbiinis isinii kadhannaa of eeggannoo takkallee godha. Walumaa galatti waa'ee tokko lamaan ka'aa ture waa'ee abboota amantaa gara lama sadii ka'aa ture. Abboota gadaa akkasuma abboota amantaa islaamaatiif abboota amantaa kiristaanaatiif amantoolee kamiyyuu ka biyyattii san keessatti argamtu kaafamee ture. Abbootiin amantaa warri haqa dubbatuuf warri haqa jaalatu maqaan isaanii shororkeessaadha zamana kana biyya san keessatti yoo beektan obboleeyyan kisha ka haqarra jiru. Abbaan gadaa ka haqaallee shororkeessaadha safara san hin jiru. Gadummaan dur hangafaa fi waan itti namaa kennamtu qabdi amma tana ammoo akka paarlaamaadhaa seera wayiitiin murtaa'aa na fakkaata hin dhabame sunillee. Walumaa galatti lubbuun hadhata sabaayattu tun ammoo boru aarsaa guddaa nu kafalchiisuun isiin haftu. Waan biraallee godhuu dadhabnu akkana wal geennee gadda qabnu ibsinee jaalala isaanii qabnu ibsinee balaaleffannaa isaanii yoo balaaleffannee Rabbiin kadhannee addaan gallellee waan biraa waan goonuuf hin qabnu. Namni tokko engadda kuno ijoolleen teenna taasira jirtu mujatti takkatti ijoollee lubbuun namaa harka ba'e waggaa 11 addaa mujatti san hambisuudhaan miliyoona 60 guraaran lubbuu takkatti hambisuutiif nu guyyaa takka namni lubbuu meeqaa dhabaa walla biyya isaa keessa qe'ee isaa keessa osoo nama ajjeefne osoo murteen tokko ittiin murtaa'in kana herreega keessa galchaa ijoollee teenna waan ammallee hawaasa nagayaa ficcisiisaallee dubbatinallee hamma taateen rabbitti booyaa hamma taateen hawaasni kun karaa kamiin lubbuun isaa baraaruu danda'a. Anamma kiyya gaafiin kana. An siyaasa addunyaan irra jirtullee hin beeku. Siyaasni an beekullee kaa biraatiin beektanii. Garuu yoo qaamni kiyya du'e yoo qaamni kiyya miidhame nadhagama guddiseeti. Gaafa Wallagga buqqa'eetiin jedhe nadhagame gaafa Tuulamni buqqa'e akkasuma. Adhaga'ee teennallee dhufee kunoo lubbuun nama tokko aarsaa guddaa qaba. Lubbuun namoota kanaa akkamitti baraarama. Haasaa haasofnu keessatti viidiyoo gadhiifnu keessatti beekamtii ittiin argachuu osoo hin taane akkamiin yoo maal dubbadhe maaltu sababa ta'ee lubbuu nama tokkoo baraaruu dandeetti jechi kiyya sun. Oromoon lubbuun takkatti naana biratti qaali jechuun keessatti dhagamu xiqqaa guddaan dhiiraa dubaraan isiniin jedha maatii keessanittis bilbiltanii karaa itti maatiin sun nagaa ta'uun. Nu amma waa'ee aangootii miti waa'ee falammiitii miti. Abbaan fedhe haa qabatu aangoo. Abbaan fedhe irra haa taa'u. Bar lubbummaan nama kennaan du'ini ana magaafin kiyya kana. Isin akka biraa jedha an kiyya kana. An warra muka jirullee yoo saba kanaan muka galee jiraate hawaasni kun du'uu hin qabu harka isaatiin. Ka biyya bulchaarullee yoo biyya kana bulchaa jiraate masaaraa isaatiin du'uu hin qabu hidhamuu qaba yoo akka qabaate firti beetiin dhiyaachuu qaba gorfamuu qaba. Kana anka jedhu malee waan biraatii miti. Jazakallah khair kanumarratti yaada babbareedduu waan hawaasa fayyadu of eeggannoo ijoollee teennaallee waan ta'uuf amma keessattuu warra biyya alaa taa'ee yoo du'a nama tokko nama dhibbaan gadhiifne
hawaasa biraa akka inni booyu goone garagalee sunillee dhiibbaa isaan irra akka uumu taate waan akkana kanarraa of eegganne dhugaa jirtu lafa keenya dhugaa jirtu tanarratti illee waan feenu waan amma isinii kaa'e kana waan feenu reefa maganni maal jette namni keenya akka du'aaru jidduu mootummaa biyya bulchaaruu fi jidduu mootummaa mormitoota isaatitti du'aara warra muka jiru ilmaan jara kanaati mootummaan aangoorra jiru ilmaan jara kanaati ilmaan mateennatu garagalee nu fixaara sabab ilmaan keenya dhumataarra kanaaf ilmaan teenna nun ajjeesina obboleeyyan keenya nun ajjeesina kana dhaamsa karaa jirutti waa dabarfachuu danda'an yoo dhagaamullee baatu kaaliqni dhagaa gara kaaliqaa dabarfachuu kana inshallah sooretti waan asii mudhattee haa dubbattu achirraan ustaaz ibsaa kana qofallee sultaan uummatni kun gargaaramuu qaba uummata buqqa'ee ganda keessaa buqqa'ee waan mana keessa jiraatudha roobni ala miidhaa jiru jira akkuma kamiyyuu gargaaramu uummanni kun gargaaramuu qaba warra biyyaa ka achi jiruun wal qunnamneeti karaa mijeessinu malee amma waan kana yoo addanu kaafne nama hedduu garee banee akkanumaan lafaa ka'ee qaaqa. Sa'aatii ammaa kanatti shirkaan asallaaf shirki hagamoon irraa fagaattu. Ani asallaadha dhaloonni kiyya shirkiif asallaan hagamoon irraa fagaattu gabaa keenya oollee gala. Saatuma ammaa kanatti dhukaasa jira sa'aatii ammaa kanatti. Dhugaa dubbisu saatuma ammaa kanatti uummanni keenya dhukaasa keessa jira. Han ala bulee jira. Manni harkaa gubatee kan ala bulee jira. Ammallee kan ala jiru jira. Nuti dhumneerra jireenya hin qabnu barsammuun keenya hin jiru nullee han jiraannu saba keenya gargaarree saba keenya dubbannee harrakkati bukkee hoo dhaabbannu maatiin keenya hoo nagaa ta'e haati koo abbaan koo obboleessi kiyya nagaa hoo naa ta'aniin waan hin qabullee saba kiyya bukkee dhaabbadha. Ganama laftoo bari'e maaliin bariiti rakkoon asitti afaanitti nu galteetti lubbuun dhugaa hanuma biyya jiru sanu wayyaan bira biyya jiru takka itti rabbitti waan itti fide amiin jedheetu fudhata nuti nama laala hedduu rafee akkatti tawaallalee taane asiin dalagaa arabaa asiin rakkoo maatii keenya yaa rabbi maal nu dhageechiste akkamitti bari'a kokatti nu lixee guyyaa mootummaan reebaa ool uummata keenya isuma dhugaa jirtu dubba mootummaan reebaa ool ilmi kee akkana deeggartu akkana gootu. Of kan caan takka waa takka emoji kana barreessinaa jedhee meeqa isin dura dubbachuu biyyaa dhiifama naa godhaadha. Ani waa'ee poolitikaa keessarree gadi fageessee seenu iyyuu hin barbaadu gadi fageessee jechuun iyyuu hin barbaachisu. Maaliif yoo jettanii wal dhageechin hin jiru mootummaa fi uummata gidduu. Akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti jechaadha. Mootummaa tokko kan lafa godhatu bulchiinsa mootummaa tokko uummata bulchiinsa inni kaa'ee ilaaleet kuni naaf ta'a bulchiinsi inni kaa'ee kun na bulcha jedheeti uummanni gadi ba'ee sagalee isaatiin kan filatu mootummaawwan tarra'an keessaa filatee jechaadha. So mootummaa uummanni lafa kaa'ate kana gaafa uummanni acuuca wayii irra ga'u gaafa mootummaa isaatitti iyyatu hin dhaga'u yoo ta'e faayidaa nuti mootummaan kun achi taa'eef naan galu kanaafani yeroo baay'ee waa'ee poolitikaa keessa kan hin seenneef. Taateewwan ta'an irratti sagalee maaliif hin taane waa'ee akkasii keessa maaliif hin galle jechoonni jedhan jiru yeroo baay'eedha. Ani namni waa takka buusuu hin dandeenye namni rigittuun beekamne namni dhuunfaa takka waa meeqa dubbadheedha wanni dhufu hin jiru. Uummatni iyyuu tokko ta'ee dubbatee dhageettii hin arganne waan ta'eef. Inni biraan immoo akkuma ganni nuu jette inni baay'een aarsuu fi nama raru maalidha? Qonnaan bulaa boruufan bula osoo hin jenne yookaan boruufan jiraadha kan hin jenne kanarruma nyaatee buluudha. Kanarruma of oolchee buluudha. Dalagatutu maasaa isaati irratti gombifamaa jira jechaadha. Inni nama dinqummoo bulchiinsuntu mootummaa kanaatu maqaan isaa eenyu akka ta'e hin beeku namichi du'aa jiru sun. Inni biraan immoo maaliif namoonni kun kan dhumuu barbaachiseef dhimmi kan ilaallatu nama biraa kan dhumaa jiru nama biraa. So poolitikaa keessa galuun maraachuudha akka kiyyaatitti osuma urufuma taa'anii waanuma taate dubbachuun barbaadu kanarra waa maraafu wal dhageettiin hin jiruudha kan hin jechuu barbaade. Mootummaa uummanni filate uummanni na dhagaye jedhee gaafa iyyatu hin dhaga'u taanani ani sooretti waa takka dubbadheedha waan an fidu tokko illee hin qabu. Kanadha kan hin jechuu barbaadu galatooma. Jazakallah khair. Namni kamiyyuu sooretti namni jaalatee siyaasa keessa galeeru hin jiru tokkoon nama. Laakiin wanni keessa nama fidu dirqama maal inni
gaafa kana bonni kenna du'an hawwani kenna doon obboleeyyan kenna du'an dirqama waan kana samun kenna nafu kanumatu siyaasni bifa biraan qabu garuu kana deeggaraaf kanan deeggaruu miti amma rakkoon jiru nama du'e kana mee yoom rabbiin illee kadhanneef waan biraa waan goonuuf illee odhabneet hin jenne kaafi ammoo rabbiin isin haa eegu bifa kanaan of eegaa jedhanii akka ilmaan isaanii tabiyya alaa jirtu ta'a waa rabbiin aqlii addaa kenneef tunniin akka dhaamtuuf kanuma malee waan biraati miti ustaaza kenna شيبسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذنا. مسجد كيس جيرانا مبراتي كنا نفهم. أيه. مسجد كيس سلام عليكم. تولي. أيه جزاكم الله خير. بلالو. بلال. نعم أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا كم فيايرتو. كنت العجز جبتني. يا هلا مغيا. هلو متر فورم تاكسي كومران. يا لا يه تدي باسني أبابيا. كيفكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنواع دبي سامي. اوكي عمر تولي ما شاء الله جزاكم الله خيرا بابا وانغاري رجرتو نمني سغالي وسبو فيتي تاون هدو برباچسادا woni kun dimma gudda ummata keenya yeroo ammaa kana yaachisaa jiru keessaa isa tokko yoo dimma kana xiqqoo rabaane kaleessa waa'ee araaraa kanarratti waan jedhametu jira araarri ka'uudhaaf yaaliin godhame araarri kun ni eegama ummata kana lamaan gidduutti kan jedhuuf ummanni keenya akka dhumaa jiru ta'e araara kanarraa yoo kaafne araarri kun akka salphatti waan ta'u miti gatii nama kafalchiisa gatiin kafalchiisu ammoo gatii guddaadha araara neegina maaliif jennaan mootummaan kaleessa gaafa marsaa lamaa ummanni kun seene waraanni hiikkatee tokko Eertiraarraan seenee kan ammoo Jawaar fayyisisanii abbootiin gadaa dhaqanii nagaan jedhan namoonni isaa hedduun isaanii akka summii nyaachisanii waan godhan hundi kennaa ni beenna achirraa dabaranii ammoo Daawid faa hidhaa mana keessaatti akka taa'aa turaniif akka hafuura gad hin baafanne ni beenna. Demokraasii jechuun demokraasiin dhugaa sun dhugaadhaan ni harkifnaa demokraasii finnaa Afrikaadhaa fakkeenya taanaa jechi jedhu sun jecha fakkeenya afaanii qofa ta'e maaliif jettanii yoo na gaafattan silaa ummanni karaa nagaatiin akka Jawaarfaa hin qabsoofnu waan kana hin hojjennu namoota biraatiif ammoo warra bosona biraa jiruyyuu isin galchina karaa nagaatiin koottaa jedhanii dhaammatan ummanni kunuyyuu furmaata argachuu hin dandeenye haga hidhaa keessa seenanii lubbuu isaanii gaagama ga'ee jechuudha. Har'a ammoo waa'ee araara marsaa sadaffaa kana yeroo adeemsifamu kana araarri kun ummanni kaleessa hiikkate hedduu lubbuu isaanii ba'ee hedduu miidhamanii summiidhaan mootummaa biraa hin miti mootummaa Oromootiin ummata Oromootiin eenyutu eenyuun cabsa eenyutu eenyuun miidha silaa dubee kanii yeroo ummanni Oromoo mataa ol qabateetti deemu. Kanaaf amma waraana kana oduu hin hiikkanne isaanis warri bosona jirus waraana isaa hiikkatee bahuu hin danda'u hin hiikkatanii warri ammoo keessa jirullee yookaan ammoo aangoorra jirullee waraana walii akka seenaniif hin eeyyamu dubbiin ajaa'iba taati jechuudha. Kanaaf waliigalteen sun parsentii dhibba keessaa parsentii takkatti gadi buute akka kiyyaatti maaliif jennaan waan dabartee irraa barumsa fudhachuuf waan deemaniif manni kun walumaa galatti yeroo ammaa kana namoonni kalaalu jirru yeroo baay'ee dhugaadha naannoo Wallaggaa keessatti Arsii Bahaa keessatti lixa keessa maaltu jira Finfinnee fi Adaamaa keessa nageenyi waan jiru nutti fakkaata no nageenyi hin jiru yeroo ammaa kana bajaajiidhaan uummata fuudhanii yeroo ammaa kana makiinaadhaan fuudhanii ilmaan namoota keessattuu biyyoota alaa kanarraa seenan biyya Arabaarraa seene ati biyya feeteerraa seene ilmaan yoo argatan ilmaan ukkaamsanii yoo argatan nama guddaa kana nama amata 20 wayi anama namaas biyyumaan jiru kana fidanii dhaqanii achi ukkaamsanii waggaa dabaree jira jechuudha mallaa kennuu hin danda'an lammata ammoo
warri bosonaallee waan kana jedhanii waan haasamu jira. Kan mootummaatti ukkaamsaa jiramoo warra bosonaatti mallaqaaf deemamoo adeemsi isaa maali wanni jedhu hedduu uummata keenyaaf ammallee abjuu ta'eera jechuudha. Abjuu hiikuun hedduu ulfaata. So kanaaf wanni godhamuu qabu. Uummanni keenya ammallee maaltu nu mala lolanii